akka carraatee obboleessi biyya namaa keessa mana bareeffattee oolaan bitadha maaloon godhadha jettu hin godhin gadi haadha kee arge deemaa haadha keessan argaa meeqatu waraqaatuu qabu waraqaa jireenyaa ittiin jiraatutu qabu meeqatu haadha isaa dhaqee arguurraa biyya namaa keessa taa'ee ayyaaneffata. Biyya lafaati. Namni waraqaa qabdan akka carraa karoorri keessan biyya namaa keessa ta'e ayyaanni keessan biyya namaa keessatti kabajuudhaaf jettanii taa'aa jirtan please biyyatti galaa haadha keessan isin yaaddu sana wajjin baasa ayyaana kanadha. Ayyaana kana isin affeeruun dhufe akka kootii umrii guutuu gaabbaa jiraachuudha. Haati keenya biraa baanee gaafa jajaa yoom dhuftee jennaan wal arginaa jetti nan sobe. Yooma wal arginaa laata jetti. Amma mugeenye haati kootu lubbuun jiraatte amma nagahee nama guddaa ta'ee ilmoo koo sabiyyii jetti malee takka ilmoon koo guddaadhaan jettu. Haadholiin keenya nu yaadu nu dheebatu. Ilmoo koo irraa fagaadhaan haadha yoon taanes akka abbaa tokkotti ilmoo koo irraa yeroon fagaadde fagaachuun isaati yeroon fagaachuu yaade. Ilmi koo amma yeroo nan biyya waan isin dhibu yeroo nan Masrii irraa gara ta'e yookiin Itoophiyaa yookiin gara Dubaay yookiin gara tokko deemuudhaa ka'e mucaan koo akka waan beekuuti. Galgala sana wallaahi hin bo'a. Maal kun mortuun hin jedhan san jiraan. Mucaan maal natti farri isaan nan sodaadhe deemsaadhaa kan nan sodaadhe hin jedha. Waan akka naannaa seenaan jetti san jiraan. Yeroo hedduu yeroo nan deemuudhaa ka'u na duuka bu'aa mucaan koo halkan. Akka waan rabbitti mee wayii keessi isaa beekaatti fakkaata yeroo deemu jedhu ni bo'a. Abbaatiin kana argan. Waa'ee haadha baruudhaaf haadha manaa fuuchuun gahaadhaan jedhaan akka hootitti. Haadha manaa fuute immoo ilmoo argachuun akka carroomuudha. Ilmoo tokko argadhaa. Akka daboo'ee kana haadha bo'uu dandeessu. Gaafa ilmoo argattee keessattuu dhiirri gaafa ilmoo argatee haati manaasaa maal goone beennanu ilmoo keenyaaf waa goone hin beennu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kan jeessa galgaraatti baatu haadha manaa keenya gaafa zindeessee illee nuyi rafaa jiru mucaan nutti boonyaan bakka jijjiirran namatti hima dhugaadha moo soba haati manaa keenya ilmoo qabattee yeroo nu wajjin akka taatee raffifattee nus gallee ciifnee gaafa mucaan boo'e akka waan isiin boochifteetti kaanee kai afaan isaanirraa qabi maali jenna. Sana caala taate haati keenya nu guddifatte dhaaban barsii jira maaltu jira. Kaleessa immoo haati keenya gaafa nu deessu madabii gogaa irratti nu deesse bakka haati kootti na deesse hin beekaa. Ergan guddadhee madabii sana aniyyuu hin jijjiirreefi bakka ana deessetti warra qotisuu kooti deesse. Haadholiin biyya keenya madaamonni maaloon faranjiin isin jettan kuni amma haadholii keenya wajjin haati haadhuma hireedha. Haadholii keenya wajjin haadha jedhamu amma isuma dhuguma. Ji'a torbatti dhaqanii garaa keessaa of baasanii mucaa saraatanyaatti kennanii ofii jaraatii abbaa manaa wajjin ciisaa. Ofii jaraatii abbaa manaatii wajjin ciisaa saraatanyaa jedhanii ijoollee keenya hojjettuu godhatanii ijoollee keenyatti kennanii ilmoo jalaa guddifataa. Amma jarris haadhuma keenya akka sana nu wajjin aara ibiddaatiin gubattee deessee torban lama geessuma haadholiin keenya. Haadholiin biyya keenya dahanii torban lama gahanii beeku yeroo kaanii waa hojjechuu eegalan. Haqni haadholii Itoophiyaa dachaa lama sadi haqa Arabootaa fi Faranjoota caala. Daqiiqaa tokkoof amananii ilmoo namatti hin kennan haadholiin biyya keenya. Wannan kana kaaseef obboleessoo yoo barbaadde qilee seenii yoo barbaadde gangaladhu akkati bor gaabbitee akka kooti kana dhuftee boossuun barbaadu. Deemii haadha keetu wajjin ayyaana baasi. Inni kiristaanaas inni islaamaas ayyaana amma dhufaa jiru kanatti keessattuu warri waraqaa qabdan hin jedhe. Warri waraqaa qabdan haadholiin keenya haqqiin jaraa dachaadha. Deemaati. Dhageessanii
أنا ما أرفع يرو دفه ربنا بدي سمالي أنا في أيانا تنتاني جمّتشو تنتاني وياتك أيانا رفعت سوراتك قسمت تنسين بيكو تكا رفعان دفه أما كاسي أما رفعان دربطن بو إيشا كنكو guyyattii gaafa haati koo kottuuti ayyaana arafaa gara nu biratti baasi jetteetu guyyaa kana gati ta'ee fi natti dhagahamaa jechuudha. Maal qabatuun akkan ta'etti dhaqeen jedha garuu akkan qabu tasa hadhas akkin jiru har'as akkin jiru boriyyuu akkin jiru nan gala jettee biyya sana keessatti wucci guddaa ministeerii dhaqee waraqaan kee ji'a tokko ol ilaalamee namni kun kanaan dura wanjala hojjetee jira. Wanjala hojjetee dhiisee biyya isaatti galuudhaaf namni gaggeeffamuu qaba ture. Garuu seerri biyya sanaa waa tokko gochuu dandeessu seera biyyattiiti. Namni kun kanaan dura yeroo biyya kana keessa jirutti wanjala hojjetee jira jedhamee dhaqamee ji'a tokko 14 yookiin ji'a 2 fa'aa eeggatta. Dhaqamee sana booddee eeyyamni sii kennamee mootummaan biyya sanaa biyya kanaa bahuu dandeessa jedhee eeyyama sii eeyyamee jennaan ammas immoo ji'a tokko caala karaa deemtee ji'a 3 an haati koo kottuu ayyaana na biratti baasi jettee dhabde deemee qabrii keessatti ziyaare dhageessanii gubaadha jechuudha. Gubaa zalaalamiiti jechuudha. Na keessaa baduus hin danda'u. Callisee ilaalaan akka haati manaa kootii itti ilmoo guddiftu yeroo ilaalu bakka haadha manaa kootii keessaan immoo sirriitti haadha koo ilaala. Yeroo isin mana keessa wajjin siqaa argitu yeroo inni boo'ee sossobdu wanni haati hin goone jira. Waa'ee haadhaa sanitti himuuf miti. Hundi keessan iyyuu haadha qabdu waan ta'eef waa'ee haadhaa beektu. Wanni haati hin goone jira. Ilmoon si jalaa boo'ee jennaanuu sossobuudhaaf. Waa'een haadhaa guyyaan haadhaa tokkitti miti. Guyyaan haadhaa sakandiin dhufee darbu, daqiiqaan dhufee darbu, sa'aatiin dhufee darbu guyyaa haadholiiti. Haati guyyaa tokkitti hin qabdu. Guyyaan hundi, sa'aatiin hundi, daqiiqaan hundi guyyaa haadhaati. Manaa manatti fakkaata. Maal qabatu haati koo jiraattee jennaan sa'aatii ana olii gad deemuudha waraqaa qabu kana keessa. Maal qabatu haati koo jiraattee naan dhaqee ayyaana tokkitti wajjin baasee du'ee natti dhaga'ama. Tarii nama guddaa maaliif ati obsa qabaadhu maal? Abbaa sheekni barbaade obsa naa kennuu hin danda'u. Yoo malaayikaan ergame obsa naa kennuu hin danda'u. Gaafti an akka mubaarakitti obsu gaafan du'ee qabrii keessa galee qofan obsa. Dhageessanii gaafan qabrii keessa maal qabatu ziyaaruu hin danda'ame qabrii keessatti haadha. Maal qabatu haadha qabrii keessatti. Dhugaa maal qabatu haadha dhaqanii qabrii keessatti ziyaaranii achi tafuu jiraate maal qabaa? Maal qaba haadha ofii dhaqanii ziyaaranii qabrii keessatti deemanii arganii ka'anii achi tafanii maal qaba? Ati waraqaa baattee Dubaay keessa yookiin Nasriyaan olee baay'een gammadee dhingata. Yeroon viidiyoo sanaa dhugu kayyoo miti jedheetanii Nasrii jedha gadi. Wallaahi of ajjeesee oollee. Namni naafe. Ilmi namaa argachuutti, ilmi namaa qabaachuutti akka inaaf hin garuu eeggatee yeroo Nasriin haadha isaa argu akka sanatti jechuudha. Maal qabatu yeroo sana gadi ba'ee kadhadheeyyuu deemuu hin danda'u biyya Masrii keessa. Fidadhee argee ka jedhu natti dhaga'ame. Tuulumboon jiru haadha isaa fidate. Warreen haadha Nasrii aanolee gara Dubaayitti fidanii fi dhugaattii Nasrii jaallatu. Nasrii diriyaa qaba. Wallaahi rabbi jazaa jaraa jaraaf akka fadhu. Dhugumatti Nasrii jaallatu. Tuunni hin beekin sarpiraayiz godhani. Takka umrii kuwaan rabbii qonnaa arga. Ilmi nama argachuuttis ilmi nama qabaachuutti naaf hin beeku. Yeroo jalqabaatiif yeroo haati Nasrii aanolee Nasrii dhaqanii Dubaayitti arganu natti dhagahame. Baay'ee baay'ee natti dhagahame rabbi umrii isaanii adeemessu maashaallah baay'ee natti dhagahamedha. Kanaaf wanna isinii dhaamuu dhufe deemaa ilaala. Deemaatii ilaala. Dubbii rabbii namaan galu.
ديما هذا كيس لا لا ورقة تقبضو وهي هذا نبيكو ورا هذا قبل قف غافا هذا دبن يواين هذا نغاغلا غافا هذا منافولا ني المرغتن وين هذا نماغلا ديما مال دنگلا مال قبط دنگلا ijoolleen ollaa keenya mana ijaarte makiinaa bitteetti maatiitti mana jijjiirteetti kana gooteetti ayidoon waa tokko hin barbaachisu deemaati haadha keessa waraqaa ittiin galtanii biyyichatti deebitan warri qabdan qoosaartu bareechitanii deemi obboleessu harka duwwaa wallaahi gaafa iidiin bori jedhamutti tikkeettii ammarraa kutadhuuti taa'i deemi sarpiraayizii godhi gammachiisi gammachuun kana caala hin jiru soma maallaqa minaamin maalli keessummaan dhufaa maaloodha wanta kana namu hin jiru keessummaa ija isaa kaa obbo maali keessummaan warri qabdanu baay'ee qaladaartu badaa qaladaartu tokko tokko immoo qabrii keessaas qabaataa haadha qabrii keessaas qabaataa dagattaniitu haatumti keessa jiraachuu maqaa haadhaatii saddaqachuu maqaa abbaatii saddaqachuu warri immoo hin qabne akka kooti hararraa kaafnee haadholii biyya keessa jiran ollaa yookiin immoo hiriyoota haadha keenyaa sana warra biyya keessa jiran miskiinoonni danuu jiru. Ani waggaa arafaatiin waan hin godhuun qaba. Hiriyoota haadha kootiif miskiinotaaf warra haadha koo beekanuuf waan hin godhuun qaba jechuudha. Maaliif namoota isiin barsiifte jira waggaatti waan ta'e gooteef amma lubbuun jirutti jaraaf hawaa godha. Isinis warri haadha hin qabne hiriyoota haadha keessaniitiif waa ta'a ayyaana kanatti. Ergaa waan ta'eef warri dhibbala shan illee jarri hin beekne ergaa sarpiraayizii godhaa warri immoo haadha qabdan waraqaa qabdan warri waraqaa hin qabne rabbi utuu lubbuun jirtanuu yeroo gabaabaa keessatti mootummootas nurraa laaffisee akkasii waraqaa argattan rabbi isin taasisu warri waraqaa qabdan immoo rabbi isin gaafata biyya duniyaa irratti gaafatamtu akiraatti miti biyya duniyaatti gaafatamtu waraqaan ati baattee jirtu sun erga haadha kee bira si geessee si deebisa ta'e kunoo waraqaa tikkeetti kutadhu gaafa makkaa deemiitii haadha kee bira bulii geessee gaafa bor ayyaana jedhamu xiyyaara yaabbadhu deemii achi gahii kan xiyyaaraa liqeeffadhuuti waliin ayyaana baasii borontamuu immoo ofirra deebii guyyaa tokko dhufee deemii jechuun haadha keetiif ayyaanni guutuudha geessee malee biyya namaa keessa teenyee birrii 10,000 20,000 30,000 ayyaanatti oolaa qaladhuu maaloo beekaasitti fakkeessiti haati kee birrii 100,000 ati ergiturra ofii keetii ati galtee zayyartee deebi'uutu isiidhaaf caala sittiin fakkaatin maallaqnati isiidhaa ergitu oolaanati isiidhaa ayyaanatti bittu uffatnati isiidhaa bittu itti dhagahamaatu kan isiin uffattu kan isiin nyaattu kan isiin dhugdu malee gammaddee miti biyya namaa jirraadhaa biyyi nutti ni malu malee haadholiin keenya nu dhaamaniiru yoom dhuftee na argitaa takkaa dhiisanii hin beekan obboleessu an dhoggaa firadhaa haati koo koottuu na argiinaa feertee dhabdee deemeen immoo bakkaa dhabee bakka siin jirtu dhabee qabrii keessatti ziyaare ija keetti argee feesbuukii irratti maxxanseen jira suuraa jechuudha ammas si agarsiisuu danda'a kunuudha haati koo kuttuuti arafaana wajjin baasi jette Kono mas keessatti dhaqee ziyaaree laafuna. Kun qabri yaada kooti jechuudha. Garaan nu gubata. Gurbaa wadalli. Faayidaa wanni immoo badaa kana addaatti kaase. Gurbichaa walee moo maal jettan? Akka haati keenyatti nu guddiste beeku. Haati keenya wanna kan gadi bahee moo miidhaa irratti boos dubbadhus na godhe mucaa kan. Rabbi jazaa si haa qaban. Baadheen si guddisu. Mayyaa baadheen yerootti bucuu jirtu awwallee jedhamtu yerootti sabiyyii jirtu baadheen si guddise. Haadha kee takkaa namni haadha keenya jechuudha. Takka namni guumaan beeka namni gaattiraan beeka takka ija siirraa
Ijaabii tuun fudhanne jechuudha. Takka qeensa si ilmi namaa argee hin beeku. Hadha garuu haadhuma akka dhiiraa dhalate jedhee namni arrabsa. Sababii isaa jechuudha. Gadi bee nabii arrabsa, gadi bee quraan arrabsa, gadi bee rabbiin arrabsa. Haati keenya akka namaatiif haati keenya harkisi cabduudha.